Akkam jirtu jaallatamtootaa fi hordoftoota maatii DB Meediyaa. Egaa har'a appilikeeshinii baay'ee jaallatamaa fi baay'ee filatamaa kan ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Appilikeeshiniin kun faayidaa hedduu qaba jechaadha. Faayidaa inni qabu isinitti himaa, akkasumas immoo haala itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha. Warroonni chaanalii keenyaadhaaf haala taatan laayik gochuudhaan jalqaba, akkasumas immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Har'a kan nuti ilaallu faayidaa VPN wal wajjin ilaalla jechuudha. VPN faayidaan isaa maal akka ta'ee fi akkamittiin immoo appilikeeshinii kana install godhannee itti fayyadamuu akka dandeenyu wal wajjin ilaalla. Egaa VPN jechuun Virtual Private Networkidha. Tokkoffaa irratti faayidaan isaa maal nu fayyada? Icciitii nuuf eega jechaadha. Wanti nuyi fayyadamnu eenyuyyuu arguu hin danda'u yookiin immoo wantoota nuyi access goonu eenyuyyuu arguu hin danda'u. VPN faayidaan isaa hedduudha. Tokkoffaa irratti akkuma isiniin jedhe yeroo nuyi karaa intarneetii irratti yookiin immoo karaa adda addaatiin viidiyoos ta'ee daataa akkasumas immoo waan icciitii qaban yeroo nu itti fayyadamnu VPN yoo bannee itti fayyadamnu eenyullee icciitii keenya arguu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas IP address kan jedhamu jira. Yoo IP addressiin kun intarneetii keessa seennu IP addressiin bilbila keenyaa fi kompiitara keenyaa kallattii adda addaadhaan gara neetwoorkiitti ergama jechuudha, yookiin immoo gara intarneetii irratti ba'a. Namoonni intarneetii gara intarneetii irratti ba'u karaa sanaan karaa IP addressii sanaanii maal gochuu danda'u? Seenuudhaan icciitii keenya keessa seenanii ilaaluu danda'u. Immoo haakeroonni keessumaa namoonni biizinesii gurguddaa yookiin immoo icciitii orgaanayizeeshinii gurguddaa yookiin immoo mana mootummaa keessatti mul'achuu danda'a wanti kun jechuudha. Haakeroonni seenanii wanta nu goonu daataa keenya akkasumas immoo wantoota nuyi hojjennu seenanii ilaaluu danda'u jechaadha. Garuu VPN yoo fayyadamne VPN wantoota akkasii kana icciitii keenya eega jechuudha. Virtual Private Networkidha. Akkasumas immoo namoota biyya keessa jirtanii keessumaa konneeshiniin gadi bu'a yookiin immoo ni dadhaba. Yeroo live streams galtan yookiin immoo yeroo waan tokko hojjechuu barbaadan konneeshinii keessan akka dhaabbataa ta'u isin gargaara jechuudha. Yookiin immoo yeroo live stream galtan akkasii konneeshinii irra hin buufne isin gargaara. Kun maaliif namoonni intarneetii keessa hojjetan intarneetota ni dadhabsu yookiin immoo sababii icciitii eeguuf ta'ee kallattii adda addaatiin yeroo intarneetii cufan ni mul'ata. Yeroo intarneetii kana cufan maaltu mul'ata? Akkaataa akkatti feesbuukii fa'aa hin fayyadamne yookiin immoo wantoota intarneeta muraasa ta'an gurguriif akka hin fayyadamne yeroo ta'u ni jira. Kun immoo fakkeenyaaf yoo rakkoon tokko jiraate yookiin immoo karaa mootummaa siyaasa rakkoon tokko jiraate feesbuukiin ni bada. Maaliif namni akka oduu adda addaa yookiin immoo kallattii adda addaatti walitti bu'iinsa babal'anneedhaaf feesbuukii ni balleessu jechuudha. Garuu VPN kana yoo fayyadamtani feesbuukii fayyadamuu ni dandeessu. Kallattii adda addaatiin cufamullee jechuudha. Maaliif neetwoorkii biyya garaagaraa fayyadamtu jechaadha. Sababii kanaaf yeroo feesbuukii kana fayyadamtanii karaa piraayiveetii ta'een yookiin karaa dhokataa ta'een IP addressiin keessan eessa akka ta'e yookiin immoo eessa akka jirtan otoo hin beekin fayyadamtu. Mee fakkeenyaaf haala halluu akkamittiin akka fayyadamnu jalqaba irratti akkuma beekamu appilikeeshinoota garaagaraa buufachuudhaaf Play Store keessa seenna. Play Store keessa kanaatti seenna. Eddi Play Store keessa seenne bakka kana irratti maal jennee barreessina VPN Master jenna. Wantoota VPN baay'eetu jira. Achi keessaa ta'an VPN Masterii kan ta'een barbaada. Kunooti VPN Masteriin isa dhimmi guddaa kan ofirraa qabu keessa seena jechaadha. Innaan akkas godhu kun installation afnaaf dhufa.
ani already install godhee waan jiruudhaaf open naan jedhee yeroo as keessa seentan isiniin install isiniin jedha. Hamma inni install ta'utti eegdanii achiin open gootu jechaadha. Yeroo open gootan kanarratti maal isinii godhaa haala kanaatiin application'ichi isinii bana jechaadha. Kunoo akka kanaatti jechaadha. Maal isinii fida start isinii fida start gootu. Erga start gootanii booddee maal isiniif kuna akkuma asirratti jirtan kana biyyoota garaa garaatu jira jechuudha. VPN faayidaan isaa tokkoffaani akka nuyi biyyoota gargaaraa fayyadamnu yookiin immoo biyyoota barbaanne fayyadamnu nu gargaara. Kanaafuu asirratti na xuxxan United States kanarratti na xuxxan biyyoota garaa garaa isinii dhufa jechuudha. Magaala barbaadan illee yeroo dhiyoo asitti duraan kan biyyoota garaa garaa dhufa ture amma immoo magaala isaanii dabalatee isinii dhufee jira jechuudha. Sababii kanaaf biyya barbaadan irra keessanii maal fayyadamuu dandeessu interneetii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sababii kanaaf anis jalqaba kana jiru kan United States kana fudhadhaa. Kun akkanaatti cheekii godheetu sa'aatii lamaadhaaf maal ta'a jechuudha. VPN kana fayyadamuun jalqaba jechuudha. Sababii kanaaf namoonni interneetii garaa garaa fayyadamtan icciitii keessan eeguudhaafis akkasumas immoo connection keessan akka inni dhaabbata ta'uudhaaf maal gochuu dandeessu application itti fayyadamuu dandeessu. Dabalataan VPN keessan banaa ta'uusaa kun asitti mallattoon furtuu isinitti argama jechuudha. Kunoo gubbaa kanaati mallattoon furtuu kun isinitti argamanna kana VPN keessan banaa jechuudha. Kanaan booda akkanatti keessaa baatanii waan barbaadan karaa kiroomii ta'ee karaa kamiyyuu waan fayyadamuu barbaadan fayyadamuu dandeessu jechaadha. Keessumaa namoonni stream yaardii fayyadamtan biyya keessa jirtanii karaa kanaan itti fayyadamuudhaan baay'ee akka connection keessan sin jalaa gadi hin buune yookiin immoo istiidiyoo seentanii akkan irraati isin hin baane gochuu ni dandeessu jechaadha. Yookiin immoo direct koomanii fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu VPN'n faayidaa hedduu qaba. Faayidaan tokko dhumarratti isiniif himuu barbaadu keessumaa yeroo VPN fayyadamtanii maal gootu YouTube irratti maal akka inni fayyadu isinitti himuu barbaada. YouTube irratti faayidaa inni qabu keessaa tokko yeroo YouTube taphachiistan yookiin immoo hammataa keessanis ta'e kan nama biraa kennuu taphachiistanii bilbiluma tokko yookiin immoo kompiitara tokko qabdu namni tokko yoo baay'ate kompiitara tokko yookiin bilbila tokko caalaan qabaatu namoonni lamallee qabaatan jiraachuu dandeessu. Har'umaa bor yoo guyyuma guyyaadhaan jechuudha kompiitara tokko yookiin bilbiluma tokkoon viidiyoo taphachiisnee IP adreesiin isaa beekamaadha waan ta'eef yookiin immoo gara interneetitti waan beekamuudhaa fi IP adreesiin kun maal isiniif godhaa yeroo hundumaa the same IP yookiin immoo IP wal fakkaataa waan qabaatuu fi sa'aatiin akka barbaadanitti isinii lakkaa'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo sa'aatii isiniif qabuu dhiisuu danda'a. Sababii kanaaf VPN maasterii kana fayyadamuudhaan maal gochuu dandeessu viidiyoo namaa taphachiisuu dandeessu jechuudha. Yeroo VPN maasterii kana taphachiistan IP adreesii yookiin immoo lakkoofsi kompiitara keessanii akkasumas immoo lakkoofsi bilbila keessanii IP'n isaa waan hin beekamneedhaaf sa'aatiin sirriitti otoo waa tokko irraa hin hir'isin isiniif lakkaa'a jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun baay'ee barbaadamaadha. Keessumaa qaama mootummaa keessatti baay'ee kan itti fayyadamanidha. Maaliif icciitii dhoksuuf jecha yookiin immoo bakka ati jirtu namni beeku hin jiru jechuudha. Gaafa VPN kana fayyadamtu bakka kamiitii akkamatti waa tokko hojjechaa jirtu waan hin beekamneedhaaf baay'ee faayidaa hedduu qaba. Namoonni qaama mootummaa keessa jiran baay'inaan kan fayyadamu yeroo waa tokko poost godhanii VPN kana banuudhaan poost godhuu bakka isaan jiran hin beekamu jechuudha. Icciitii isaanii eegaaf jechuudha. Akkasumas wantoota adda addaa waan icciitii ta'e yoo poost gochuu barbaadan keessumaa karaa maallaqaan daddabarsa yoo barbaadan VPN kana fayyadamaan dhaamsa kootii. Dabalee immoo yeroo VPN kana fayyadamtan inni guddaanii namoonni biyya keessa jirtan hojii adda addaa hojjettanii VPN'n maal isin fayyada? Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaa kallattii adda addaatiin wanta isheen hin guunne ni jira. Interneetii fayyadama keessatti biyyi keenya Itoophiyaan hammanatti miti jechuudha. Fakkeenyaadhaaf warri onlaayinii irratti qarshii hojjechuu barbaadanii maal gootu yoo biyya Itoophiyaa daayirektii guuttanii biyya Itoophiyaa wantoota adda addaa ishee dhabuu dandeessu yookiin wantoota isheen qaban hedduutu jira. Fakkeenyaaf PayPal biyya keenya keessatti hin hojjetu. Garuu yoo VPN fayyadamtanii daayirektii PayPal irra banattanii
wantoota online irratti hojjettan karaa qarshiin isinii kanfalamuun isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf VPN akkasiin biyya biraa jirtanitti illee isin gargaaruu danda'a jechuudha. Wantoota Itoophiyaa keessatti qofa daanga'e biyya keenya Itoophiyaa ala baatanii hojjechuu dandeessu garuu Itoophiyaa keessa teessanii jechuudha. Sababii kanaaf faayidaa hedduu dhaamsi koo warroonni online irratti hojjettan akkuma isin jedhe wantoonni Itoophiyaa keessatti hin eeyyamamne ni jiru yookiin immoo Itoophiyaan seera hin guunne yoo jira ta'e isiniif hin hojjetu jechuudha. Direct karaa internetiin yoo access gootan garuu VPN kana yoo fayyadamtan biyyi isin keessa jirtan waan hin beekamneedhaaf waan hojjechuu qabdan hundumaa hojjechuu dandeessu. Kanaaf wantoota gurguddoo wantoonni hojjechuu barbaadan karaa onlineedhaan qarshii hojjechuu barbaadan VPN kana fayyadaman dhaamsa kootii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota maatii keenyaa wanta har'a qabadhisii dhiyaadhe waa'ee VPN asuma irratti xumura. Wantoota kana barbaachisan nii fi wantoota hedduu qabadhe waan isiniif dhiyaadhuuf subscribe, like, share gochuun na deeggara. Galatooma.